Jiraatti moo du'aatti? Jireenya keenya keessatti namoota hedduu gaddisiisne irra ta'uu danda'a. Akkanuma immoo namoota hedduu gammachiisne irra ta'uu danda'a. Tarii immoo namoota baay'eef wanta gochuu qabnu hin godhine sammuun keenya ceephee irra ta'uu danda'a. Kanaafuu mi maal gochuu qabna maree hidhaa sammuu jalaa ba'uuf? Yooyaa akkam jirtu jaallatamtoonniif kabajamtoonni Oroon Inspire warri taasan akkam naaf jirtu. Bakki isin jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu kanan jedhu ana obboleessa keessan Diinaariyaati. Tole egaa barnoonni keenya guyyaa irraa lafee duddaa jireenyaa keenyaa kan ta'e akka nuun ceephuuraaf akka nuun gammannee jiraannu akka nuun boqonnaa argannu kan nuuf taasisudha jechuudha. Tole egaa barnoota kana ilaalteen xumurtu taanaan hin eegaliin. Mata dureen barnoota keenyaa irraa jiraatti moo du'aatti kan jedhudha jechuudha. Tole egaa mee barnoota kana itti fufuu koon dura seenaa tokko wal faanaa ilaallu. Tole awwaala namticha kanaa irratti namni waan manatti hafee hin fakkaatu. Garuu nama amma kanaa baay'atu keessaa kan boo'aa ture nama 3 hin caalu. Maalinni namoonni kun maal ta'aniin boo'anii boo'aa turanii dadhaban moo humna kuufachaa jiru boo'uuf jedhee of gaafachaa deemaa ture. Yeroo kana akka xiqqoo achi deemin namticha tokko bukkee ga'ee maaliif akka jarri kun boo'aa hin jirre adda baafachuu barbaade yookaan itti siqu namichi kun dhaabbatee kolfa gammadee jira. Maalinni namtichi du'a namaatti gammadu kun ergamaa seexanaati moo maal ta'eeti kun waa baatee adeema jedhee isa ajaa'ibaa isa dannaqaa bira darbee deeme. Namticha kanammaa gaafadhee seexanan gammachiisuu jedhee yeroo kana osuma deemaa jiru sagalee wayii dhagee. Sagaleen kun gaaffii kan isatti ta'e ayyaada isaa gara adda addaatti butaa deemaa jirudha. Yeroo kana namoota tokkotu walitti dhiyaasaa ture. Namtichi kun maaliifidha namni amma kanaa baay'ate maaf namni isaa boo'uu dhibe jedhee gaafate. Yeroo kanatti namtichi kun lakki yeroo lubbuun jirutti dhaamsa dhaammatee du'eedha. Namni gaafan lubbuun jiru kan nan gargaarre kan naaf hin taane kan na duukaan dhaabbanne yeroon du'etti himimmaan sobaa naaf hin boo'inii akka himimmaan sobaa naaf buusuun barbaadu kan nan gargaarre gaafan du'e lafa dhiitee lafarra gangalatee akka himimmaan sanaaf buusuu hin barbaadu jedhee du'e jedheen. Yeroo kana namoonni kun akkamitti dhadhee haasaasaa gaafa du'uuf ka'u hundi isaanii akkamitti dhaga'uu danda'an jedhee gaafate. Yeroo kana namtichi kun arrabni isaa gurraacha. Kan inni dubbate kan inni eebbise eebbifamaadha. Kan inni abaare immoo abaaramaa ta'a. Yeroon jiraadhutti namni naaf hin taane namni na duukaan dhaabbanne yoo gaafan du'e mimmaan naa buuse mimmaan sobaa kan inni facaase hin biqiliin kan hin dhalche hin guddatiin kan yaade galma isaan gahin jedhee abaaree du'eeraa jedhe. Fira kollaa ta'u alagaallee ta'u dhaamsi kun kan kooti jedhee ittiin du'ee jedhe. Yeroo kanatti namtichi kun akka ajaa'ibsiifachuu ta'e maali namtichi kunoo deebi'ee arguu hin danda'u firoottan isaallee maal jedhuu sodaatee hin boo'anii illeeti jedhee gaafate. Yeroo kana arrabni isaa gurraachadha sababa kanaadha kan inni abaare abaaramaadha kan inni eebbise immoo eebbifamaadha jedhee deebiseef. Yeroo kanatti tarii kanaafidhaaree kan nama hundumaa afaan qabee jedhee deebiseef. Akkas jechuun jireenya keenya keessatti namoonni baay'ee fakkeessaadhaaf yuutuu namni si biraa rakkatu, obboleessi biraa rakkatu, obboleettiin biraa rakkatu, maatiin biraa rakkatu, utuu ollaan biraa rakkatu osoo qabu osoo waan hundumaa gochuu fi danda'u dhaabatee wal irratti ilaala. Erganni du'ee erganni bira darbeetti wayi maalituun gaafas akkas godheeraaf ta'e maalituun akkas godheera ta'e jedhee kan inni ceephaa argina. Namoonni baay'ee imimmaan sobaa imimmaan fakkeessaa lapheedhaanii lafarra gangalatu. Garuu yegguu lubbuun jiru guyyaa tokko deemanii wal gaafatanii hin beekan. Kun maaf ta'e? Kun jireenya keenya keessatti maaliif aadaa baratamaa ta'e? Namni osoo inni rakkate ollaan kee si biratti rakkate obboleessi kee rakkadhee maaloo na gargaari osoo inni jedhu
akka san dhageenyetti, akka san agarreetti, akka san hubanneetti bira darbuun aadaa ta'ee jira. Kun maaliif jibbi hamaan, hinaaffaan hamaan, wal gargaarsi dhabuun maaf barbaachise? Jireenya keenya keessatti hidhaan hidhaa caalu, manni hadabaa caalu sammuu keenyadha. Osoo gargaaruu dandeenyu, gaafa osoo gargaaruu dandeenyu, osoo cina dhaabbachuu dandeenyu, gaafa cina dhaabbachuu dadhabnee namtichi kun nu biraa boqotu gaabbii guddaa keessa galla. Namoonni baay'ee wanta qoricha maallaqa xiqqoon bituu danda'an bituu fi dhiisuun gaafa inni du'e immoo gaafa inni awwaala isaa irratti saaxiniin ittiin awwaalamu, awwiltiin ittiin bakkeen boolla isaa irra dhaabbatu birrii kuma hedduun kan isaan hojjechiisan argina. Awwaala isaa irratti diggisii kan isaan godhan argina. Kun yeroo inni lubbuun jiru wal cinaa dhaabbachuun hin jiru. Namoonni baay'ee jiraatti gargaarsa barbaadu. Jiraatti dheebuu ba'uu barbaadu. Jiraatti beeluu ba'uu barbaadu. Kanaafuu hidhaa sammuu jalaa ooluu barbaadde, yoo gadda jalaa ba'uu barbaadde, yoo aara galfii sammuu argachuu barbaadde, jiraatti osoo hin gaabbiin, osoo yeroon hin darbiin gargaari. Godhiif hiriyaa kee gargaari. Haadha keef osoo isheen lubbuun jirtu gargaari. Obboleettii kee osoo isheen lubbuun jirtu gargaari. Obboleessa kee, ollaa kee, hiriyaa kee, fira kee halagaallee haa ta'u na gargaari jennaan gargaari. Sababiin isaallee booddee ceephoo jalaa ooluu yoo barbaadde. Kanaafuu jireenya keenya keessatti amaleeffachaa haa deemnu. Nama gargaaruu, namaaf dhaabbachuu, nama duukaa ta'uu, namaaf jechuu amaleeffannu. Jireenya keenya keessatti tarii bakkee sanarra bu'ee yoo argamee jennee yaaduu qabna. Osoo haati keenya, harmeen keenya, obboleessi keenya, obboleettiin keenya osoo isheen manaa beeloftee, dheebottee, kan nyaattu, kan dhuddu, kan uffatu osoo ollaan keenya dhabee jiru meeqaan keenyati maallaqa beeqa balleessaa oola. Iddeen taanetti, wanta rabbiin hin jaallannetti, wanti waaqayyo hin jaallannetti waan meeqaan keenya balleessaa oola. Ka hiriyaa isa sossobuuf, wanta isa hin fayyadneef, wanta isa hin jijjiirreef jecha meeqaan keenyati maatii ofii gammachiisaa oola. Meeqaan keenyati ollaa ofii gammachiisaa oola. Dhugaan siin jedha. Lubbuun keenya biyya lafarraa darbuun isheen oolu gaafa iddoo rabbii deemnu maal jennaan? Lafarratti illee sammuun keenya hidhamaadha. Samii irratti illee nu gaafata. Kanaafuu boqonnaa sammuu yoo barbaadde wanta gochuu qabdu, wanta gargaaruu qabdu, wanta deggeruu qabdu, saatii deggeruu qabdutti deggeri. Iddeenni du'e wayyoo osoon godheeraaf ta'e, osoon duukaa ta'eera ta'e jettee sammuu kee ceephoo jalaa olchuu barbaadda taanaan dhugaan siin jedha yerootti qabdu hammuma. Kanaafuu yeroo keetti fayyadami. Guyyaa har'aa barnoota har'aa akkasii waa baay'ee barattan abdii guddaan qaba. Barnoota biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Yoo isinitti toleera ta'e like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'uu ni dandeessu. Nagaan tura.